maaltu du'e maaltu jiraate maaltu balaa ta'e maaltu balaa hin ta'in jedhu odeeffannoo guutuu quba qabu. Sa balaan eessa jira nageenyi eessa jira kana mara beek. Kana hundaayyuu beekaa jechuudha. Inni sun garuu kana caalaa fooyya'aadha malee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanaalii eeyyan har'a soolitti deemnee jirra. Ergaa keenya hanga dhumaatti yeroo hordoftan barnoota hedduu asirraa baratan jennee abdii guddaa qabna. Eeyyan qophiin keenya har'a qophii maal akka ta'e hanga dhumaatti hordoftan ni baratan jennee abdii qabna. Kallattiimaan karaa qophii keenyatti taruun duratti warroonni chaanaalii kanaaf hordoftan sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan itti fufaa amala keessan isin jechuu barbaada. Eeyyan obboleessi keenya akkuma beektan yeroo hedduu turtii waliin taasifne keessa isa wajjin ka turu ta'a. Ayya obboleessi keenya akkamii ramadaanni si bira? Ramadaanni bareeda alhamdulillah. Guyyaa ramadaana xumurees jirra. Karaa xumuraa guyyaa 15 guyyaa 15 nu hafe nama galma gahu nama xumuru rabbiin nu haa taasisu. Inshallah. Jinni ramadaana dadhabbiin isaa maal fakkaata? Jinni ramadaana bareeda beekta dadhabbi illee ni jiru. Siyaamni illee nu biratti bareeda qiyaamni illee nu biratti bareeda. Maashaallah. Atau garummoo tuna michatu beekta akkuma ati amma ana gaafatte kana ramadaanni akkamii dhaabbiin halkanii maal fakkaata soomni guyyaa maal fakkaata inni gaafatanii turani. Ni wadhaataa jira. Maal jedhe seeta akkuma baay'inaan ramadaanni maal fakkaata jedhanii mee ramadaana baranaa kana dhiisaa jira. Itti ulfaate ramadaan? Ramadaanni maal itti ulfaata miti inni dubbii wayii fideedha beekta. Inni waa dalagaa jira. Inni isaa umurii fi guutuu soomayyuu turre maal dalaga beekta? Soomaan turre? Maal dalaga beekta? Osoo uduu keessa lulluqqiin sadiin tun jiraachuu baatte umaa silaa hin jiraannu dhumne silaa jedha guyyaa kana guutuu beeladhoon isaa inni sadii keessa lulluqqii sadii inni baanu tunoo maali? Kuno wayita bishaan ol fudhatan kuno uduu allee sadii ol fudhatanii dhaga'ee miti. Funyaan gidi sadii ol fudhatanii ture. Funyaan fi afaanitti illee sadii ol fudhatanii dhaga'ee miti ture. Arada ol fudhatan isaa inni ima giriici godhachumaan. Allah. Guyyaa keessatti salaata takka malee salaata shaayii malee gizee uduu amaraa ima dhuga inni. Quufeyyuu beeyta sadiin du'aa sun osoo jiraachuu baattee salaata keessa yookaan uduu keessa dhumne jedhe beeyta. Akkasanii nu amma sanillee hin jennu alhamdulillahi rabbi asiin nu gahee homaan jennu isin jechuu barbaadeetti. Namtichi midhaanumarraa soome malee bishaan dhugaa ture jechuudha. Bishaan dhugaa ture ajaa'ibatti. Adada akkana ol fudhatu inni achumaan gad dabarsa. Giriici godhan. Rabbitti araaramu garuu wallaanumsa dalagiste malee namni soofee kan hin dalagu. Akkas qophiin keenya guyyaa har'aa kana osoo hin ta'initti qophii mata duree addaa qabnee dhufne. Mata duree addaa kanarratti maali beekte har'a maal waliin ilaaluu barbaanne beekte. Ilmi namaa kun addunyaa irra jiraannu kana keessatti addunyaa irra jiraannu kana keessatti jiraatee bu'aa buusuudhaaf yookiin bu'aa buusuu dhiisuudhaaf bakka meeqatti akka qoodamu hayyoonni ifa nuu godhanii jiru jechuudha. Jiraatee bu'aa buusuudhaaf addunyaa kana keessatti namoonni tokko lafa kanarra jiraatanii bakka bu'aa buusuu fi dhiisuu irratti hundaa'anii hayyoonni bakka sadiitti nuu qoodan. Bakka sadiitti nuu qoodan. Diin dubbii ajaa'ibaatti jiran. Suni kamii beeyte warra waan hojjetan hin beekne jiranii hayyoonni bakka tokko warra waan hojjetan hin beekne jiranii bakka tokkotti nu qoodan. Ofii addunyaarra jiran warra waan hojjetan hin beekne. Addunyaa kana keessatti tokko warra waan hojjetan hin beekne jiraachuu malee nyaachuu malee dhuguu malee akkasuma immoo yoo dhihee hin rafu yoo baree ni ka'u. Isaanan suni bareedamaaf ka'anii lafarra bobbaanii galan dhihemaaf siisanii ka'anii jechuudha. Kuni akka horiiti ka kal haywaani. Kal haywaani. Mee horii jedhe. Akkas fakkaataa jechuudha. Horiin barama nyaata kan booda waan isa yaachisu hin jiru. Waan isa yaachisu hin jiru. Ganama hiyyaa'anii bobba'anii galan. Isaan akkanaa kun maali beekte mul'ata wayii qaban dhalootaaf maaltu barbaachisaa dhalootaaf warroonni akkasii suni hedduudha. Fakkeenya yoo fudhatte yeroo taphattoonni kubbaa miilaa biyyoota Awurooppaa dorgommii garaagaraa taasisan Arsenaalii fi Maanchister biyya keenya keessatti teessee yeroo akka malee namni hordoffii taasisuu agarta. Foddaa televizyiinaa kanatti wal cinqanii yeroo barataanillee yeroo karaa deemu uma kanaa haa ta'u yeroo manallee yoo kana taa'u uma kanaa haa ta'u kana qofaa miti immoo abbaa fi haati illee maatii bira teessee kana haa ta'u ka osoo waa nyaataa jiru kan hordofu namni sun immoo beeki ka achi dorgomaa jiru sun nama asii isa deeggaraa jiru kanallee hin beeku isa beeku miti tarii immoo biyyuma inni keessa taa'ee deeggaru tanaa yookiin biyyuma Itoophiyaa jedhamtu tanayyuu beekuu dhabuu danda'a. Namoonni waan hojjetamaa jiran beekani lakkoofsan kaan irra yoo xiqqaa ta'u garuu isaan illee baay'eedha. Tokko ka waan hojjetaman beekan kanaa jechuudha namoonni. Inni sadaffaa moo isa fooyya'aa wayiiti.
maaliif jennaan inni sadaffaan kun fooyya'aadha isa addunyaan barbaadu isa addunyaa fu'aa buusu isa moo addunyaan tun maal akka taate mul'isee har'a addunyaan kun ittiin fayyadamaa jiru keessa nama tokko fakkeenyaaf fudhanne namoonni akkasii suni nama seenaa hojjetan namoota seenaa hojjetan namoonni seenaa hojjetan lakkoofsan xiqqaadha garuu immoo hojiin isaanii guddaa warroota kan hundarra guddaa maqaan isaaniillee guddaa beekamtiin isaaniillee guddaa har'a fakkeenya yoo fudhatte Neelsan Maandeellaa yoo jedhame addunyaa guutuutu beeka garuu inni Afrikaa kibbaa keessatti nama xiqqaadha nama tokkicha garuu beekamtiin isaa immoo addunyaa guutuu biratti beekamaa jechuudha nama isa hin beekne isa beekaa jechuudha garuu seenaan inni hojjete seenaa guddaadha akkuma beekamu seenaa isaa hedduu namni hundi beekas dhaga'ellee jira Neelsan Maandeellaa jechuun Afrikaa kibbaa Awurooppaa irraa bilisa baasuudhaaf waggaa 27 waggaa 27 hidhaa ture hangas dhalootaaf mijeessa inni akkanaa kun isa seenaa jedhama asaa deebinu karaa amantii musliimaatti deebitee os laaltu akka amantii islaamaatti yoo laaltu amma jaarraa nama keessa jiru kun meeqa jaarraa 1,446 fakkeenyaaf sahaabaa Abuubakriin fudhadhu ulafaa keessa Umariin fudhadhu seenaan jara kanaa seenaa gurguddaadha seenaan sahaabaa tokko lama jennee kaa'u hin ta'e seenaa har'a addunyaan islaamaa ittiin dhageeffamaa jirtuu fi irraa barataa jirtudha isaan kun hammi isaan addunyaa kanarra jiraatan gabaabaa yoo ta'u hammi isaan garuu addunyaadhaaf gumaachan waan guddaadha addunyaan marti irra seenaa isaaniitiif maqaan isaanii dubbatamaa jira addunyaan dubbatamaa jira jechuudha addunyaa kana keessa namni isaan hin beekne hin jiru addunyaa kana keessa namni isaan hin beekne hin jiru garuu sadarkaan isaanii addunyaa irratti illee ol fuudhamee dubbatamee akirratti illee moo sadarkaan isaanii warra jannataa taasifamuudhaan hanga har'aatti seenaa isaanii qorannee barataa jirra jechuudha garuu isaan sun yeroo sanitti itti dadhabaniiti itti rakkataniiti ima ta'anii seenaan galmeetiin ima rafanii seenaan galmeetiin ima nyaatanii seenaan galmeetiin ima dhuganii seenaan galmeetiin har'a warri nama rakkise warra nyaatee dhugee bobba'ee galu warra mataa'ee oduu bichaa oo warra ebalu akkas jedhe ebaliyyeen akkas jedhe jedhu malee warra waa dalagu miti baay'ee yeroo kennaa kun kanaaf inni addunyaa kanarratti bakka sadii kanatti qoodanii ilaalanii nuti nama sadii kana keessa warra akkamitti jennee yoo of laalle eessa keessatti akka of agarru ani hin beeku warra waan hojjetamu hin beekne san immoo warra moo waan hojjetaa jiran beekan ofimoo hin hojjenne san immoo warra namootaaf seenaa gumaachee dhaloota fayyaduudhaaf taa'aa jiru moo taa'aa hin jirre yoo jenne keessatti yoo of laalle of argachuu dandeenya. Kanaaf amma akkanaa kun dhalatee lafa jira jechuudha. Ka seenaa galmeessi addunyaan fayyadee akkasuma addunyaan isa irraa bu'aa buufattee inni addunyaaf bu'aa buuse kana. Namni akkanaa kun baay'ee xiqqaadha minuu hin jiru iyyuu. Garuu warroonni lama nama dubbanne kun ka oduu quba qabuu fi ka oduu quba hin qabne kun lakkoofsi jira anaaf sirraa kaasee hedduu ta'uu danda'a. Kanaaf warra addunyaadhaaf seenaa galmeessu dhaloota milkeessu rabbiin haa taasisu. Asirratti yoo dhaabne gabaabaadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu warroonni chaanaalii kana hordoftan sabiskiraayib laayik sheer gochuu immoo nu bira dhaabba.